Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belewan ko jirra jirtu baga jiraatanii bakka jirtan tiramanni rabbi isinirraa jiraatu jecha arrammoo waan bareedaa kana qabadhe isin dhufee innis waan rifeensa keessa laaffisu fermii yookaan soft beautiful jedhama. Mataa namoonni mataan keessan rukkaata yookaan mataan keessan baay'ate yeroo miiccitan isiniif fidamuu didu wanti kun hedduu tokko bareeda warra mataa baay'atu jechuudha. Rifeensi keessan warra baay'atuuf baay'ee tokko bareeda bitadhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Warroonni isin jalaa ciccitee yoo miiccitan isiniif filamuu didu filaan seenuu didu jechuudha. Akkas tartiiba isaa akkanaan itti nannaqee walitti yaannechaa jiru kana eegdanii dibattanii daqiiqaa 25 hanga 30 ofirra yoo tursiistanii miiccattan baay'ee tokko bareeda itti fayyadamaa isiniin jedha. Anoo kanatti walitti nam'a dura isa guddaa san bantanii isa ilbaa guddaa kana bantanii waan akka mukaan jiraatti sochaatanii isa kanatti naqxanii achi kaatanii olii rukuttanii shaamboo qabaa kondineeshara qabaa zayitii qabaa miiccitanii kaatanii kan dibattanii jechuudha. Asumaan yuutuubii koo subscribe godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha.